Itoophiyaa yeroo ammaa kana barnootaa fi fayyaa irratti hanqinni cimaan jiraachuu kunis sababa walitti bu'iinsa naannoowwanii fi akkasumas qaama hidhatee fi mootummaa jidduutti gaggeeffamaa jira kan jedhu hangafoota oduu. Kabajamtoota hordoftoota maatii chaanaala Madda Walaabuu Miidiyaa guyyaa irraa oduu qabannee argamneeti jira. Jalqaba irratti hangafoota oduutiin isiniif eegalla. Itoophiyaan waan sadii ishii barbaachisa nageenya misoomaa fi ulaa galaanaati jechuudhaan Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa dubbatee jira. Kirkirri lafaa naannoo Awaash Fantaalletti mudatiin rakkoowwan hedduu saaxiluuf mala kan jedhu yaaddoon jiraachuun dhagahamee kan jiru. Poolisiin Tigraay ji'oottan sadan darban keessatti namoota godaansa seeraan alaa keessatti hirmaatan 300 ol to'annoo jala oolfamuu eeranii kan jiranidha. Karoorri nageenyaa qabxiiwwan 20 Tiraamp kaasee yeroo ammaa kana Haamaasiin fashalaa jiraachuun dhagahamee kan jiru. Kun hangafoota oduuti. Bal'ina oduu gama keessaniin kan geenyudha. Isin faana tura. Chaanaala keenya like, subscribe godhuun hin dagatinaa. Itoophiyaan yeroo ammaa kana keessatti rakkoowwan muraasni tokko isii mudate akka jiru dhagahamee kan jirudha. Inni tokkos wal waraansaa fi akkasumas humna nageenyaa cimaa jiraachuu fi haqa namaa fi akkasumas bulchiinsa gaarii diriirsuu irratti fi dhaabbilee mootummaa fi qaamolee naannoo sirnaan hojjechuu dhabuu irratti akkasumas barnootaa fi fayyaa irratti hanqinni tokko jiraachuun eeramee kan jiru. Barnootaa fi tajaajila fayyaa irratti hanqinni ijoo jiru rakkoowwan Itoophiyaa keessatti mul'achaa jiran keessaa barnoonni fi fayyaan jireenya uummataa wajjin waan wal qabatuuf dhiibbaawwan jiraachuun eeramaa kan jiru. Barnoota irrattis wal waraansii akkasumas tasgabbii dhabuun sababeeffachuudhaan manneen barnootaa hedduun cufamee kan jiru. Dargaggoonni miiliyoonaan lakkaa'aman barnootarraa addaan bahanii jiran. Deeggarsi gama barnootaatiin jiru dhabamee kan jiru. Guddinni teeknooloojii fi akkasumas qorannoon jiru akka mana barnootaa hin galleef danqii guddaan kan jiru. Barattoonni hedduun sababa ol ka'iinsa qormaata biyyoolessaatiinis carraa barnootaa dhabuudhaan jireenya gadadoo keessa jiru. Dargaggoonni carraa hojii argachuu dhabuus kaayyoo jireenya isaa xumuruudhaafis rakkoo guddaa fi gufuu itti ta'e kan jirudha. Dhaloota waggaa dhufuudhaafis qormaata guddaa mudachuu mala kan jedhu dhaabbanni garagaraatiis yaaddoo qabu eere kan jiru. Gama fayyaatiin ammoo hojiin fayyaa baay'een lafaa fi tajaajila gahaa akka hin argatin eeru. Hospitaalonni tajaajila barbaachisaa guutuudhaafis rakkoo hedduu keessa jiraachuu kan eeran akkasumas wal waraansaa fi hidhannoo akkasumas beela buusaa fi akkasumas to'annoo waraana garagaraatiin miidhamaa jiraachuun eeraa kan jiru. Dawaa meeshaalee fi ogeeyyoonni fayyaa xiqqaachaa jiraachuus eeraa kan jiru. Dhiheessiin bishaan qulqulluu fi akkasumas qulqullina naannoo gama hanqina meeshaa guutuutiinis rakkoon guddaan kan jiru. Ijoon miidhaa kana ammoo dhukkubni salphaadhaan akka daddarbuu danda'uu fi lubbuun namoota hedduu galaafatamuu akka danda'u eera. Haadholii fi daa'imman hedduun balaan saaxilamuunis ni mul'ata. Umrii jireenya uummataa gad buusaa deemaa jiraachuus ni eera. Sababni ijoon ammoo tasgabbii siyaasaa dhabuu fi akkasumas baajanni mootummaa xiqqaachuudhaan qoodiinsi dogongoraa jiraachuu fi giddugaleessi hooggantoota irratti amantummaa gallaatee hooggansi naannoo gadii jiru haala sirrii hin ta'in hojjechaa jiraachuu eeranii kan jiran. Gama barnootaa fi fayyaan humni biyyattii yeroo ammaa kana keessatti rakkoo guddoo baroota muraasa keessatti fiduu danda'a kan jedhus yaaddoo inni qabus kaa'ee kan jirudha. Poolisiin Tigraay ji'oottan sadan darbanitti namoota godaansa seeraan alaa keessatti hirmaatan 300 ol to'achuu ibsitee kan jirtudha. Poolisiin Tigraay ji'oottan sadan darban keessatti daldaltoota karaa seeraan alaatiin namoota biyya irraa gara biyya alaa geessan namoota 300tti siquu to'annoo seeraa jala oolchuu ibsiteeti kan jirtudha. Aangoonni mootummaa godaansa seeraan alaa lubbuu dargaggootaa balaaf saaxilaa jiru ittisuudhaaf tattaaffii taasisaa jiraachuudhaas ibsaniiti jiran. Ajajaan poolisii godina kibba bahaa Tigraay Abarraa Warrade TV Tigraay waliin taasiseen daldaltoonni tooftaalee haaraa baafachuudhaan ija seeraa
jalaa miliquudhaaf fayyadamaa jiraachuu eeranii kan jiranidha. Kunis ji'oottan kana keessatti wanti hamaan nu mudateetii jira jechuudhaan dubbatan. Daa'ima umriin isaa waggaa 12 hin ga'in mana barumsaarraa deemaa jiru daldaltoonni kunneen qabanii gara biyya alaa sochoosuudhaafis hojiiwwan ciccimaa hojjechaa turuudhaas eeraniiti jiran. Duraan konkolaataa uummataa xixiqqaa fi akkasumas minibaas fayyadamuudhaan ittiin namoota daddabarsaa kan turan hoggaa ta'u amma garuu konkolaataa fe'umsaa fi tooftaalee adda addaatiin fayyadamaa jiraachuu ta'uudhaas eeraniiti jiran. Itti dabaluunis konkolaataa fi daldaltoonni kanneen qabamuudhaan to'annoo seeraa jala oolfamuudhaas eeraniiti jiran. Komishiniin poolisii naannoo Tigraay onkolleessa 22 akka beeksisetti dargaggoota 75 ol ta'an godaansa seeraan alaa osoo biyyaa baafamuuf yaalaa jiranii to'annoo jala ooluudhaas beeksisaniiti jiran. Isaan keessaa kanneen umrii xiqqaa ta'e keessa jiraachuudhaas eeranii kan jiranidha. Kunis qindoomina poolisii naannoo indartanii fi humna nageenya naannoo Tigraay waliin kan gaggeessan ta'uu eeraniiti jiran. Sakatta'iinsa taasifame kanaanis shakkamtoota 3 to'annoo jala ooluudhaan qorannoon irratti gaggeeffamaa jiraachuudhaas eeranii kan jiranidha. Komishiniin poolisii naannoo Tigraay namoonni kunneenis daldaltoota gowwoomsuudhaan lubbuu isaanii balaaf saaxilaa jiraachuu imala isaanii eegaluudhaas ibsaniiti jiran. Komishiniin bulchiinsa naannoo fi hawaasni rakkoowwan godaansa seeraan alaa babal'achaa jiru ittisuu akka qabus dhaamaniiti jiran. Akkasumas godaansi kunis lubbuu dargaggoota Tigraay balaaf saaxilaa jiraachuu ibsaniiti jiran. Kanaaf furmaanni waaraan itti kennamu akka qabus eeraniiti kan jiranidha. Kirkira lafaa naannoo Awaash Fantaalletti mudatee akka jiru eeramiiti jira. Kirkirri lafaa Riikter iskeel 4.8 kan galmeessee hoggaa ta'u ganama naannoo Awaash Fantaallee mudachuudhaas Yuunivarsiitiin Finfinnee Inistituutii Ji'oofiiziksii qorannoo hawaa fi astiroonoomii beeksiseeti jira. Kirkirri lafaa ganama sa'aatii 2:24 kan mudatee Finfinneetti illee dhagahamuudhaas hogganaan kutaa sooshooloojii Piroofeesar Atalay Ayyaanaa ibsaniiti jira. Kirkirri kunis naannoo kanatti yeroodhaa gara yerootti mudatee akka tures eeramaati kan jirudha. Jilli pirezidaantii mana marii dhimmoota islaamummaa naannoo Oromiyaa Ustaaz Gaalii Muktaariin durfamu daawwannaa isaa baha Oromiyaa gaggeessuudhaan guyyaa 3 kan turan ta'uun dhagahame kan jirudha. Haaluma kanaanis godina Harargee bahaa aanaa Qarsaatti muftiin guddichi magaalaa Qarsaa Sheek Ahmad Watar ziyaaruudhaan guddicha Oromiyaa kan ta'e Sheek Ahmad Watar ziyaaraa Ustaaz Gaalii Muktaar sababeeffachuudhaan adeemsa daawaa isaanii fi akkasumas amaanaa isaanii irra jiru milkaa'uudhaaf du'aa'ii akka godhaniifis taasisaniiti jiran. Jilli majalisa naannoo Oromiyaa kunis itti fufuudhaan hoggantoota mana marii dhimmoota islaamummaa godina Harargee bahaa fi magaalaa Maayaa magaalaa Hararii fi akkasumas Calanqoo waliin marii taasisaniiti jiran. Itoophiyaa waan sadii ishii barbaachisaa takkaffaan nageenyaa, lammaffaan misoomaa fi sadaffaan immoo ulaa galaanaati jechuudhaan Itaamaajoor Shuum humna ittisa biyyaa Itoophiyaa Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa dubbata. Itoophiyaan karaan ittiin cufamuun isii hin malu jechuudhaanis dubbata. Uummanni keenya amma miiliyoona 130 kan tilmaamamu hoggaa ta'u waggoottan 25 itti aanu keessatti ammoo namoota miiliyoona 200 guutuu isaaniitis shakkii hin qabnu jechuun dubbata. Faayidaan uummata namoota miiliyoona 200 cufamuu akka hin qabnes eeree kan jiru. Waggoottan 30 rafnee jirra, amma garuu dammaqnee jirra. Gaafiin keenyaas itti fufa nageenya misoomaa fi ulaa galaanaa ni mirkaneessina jechuudhaan Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa haasawa kabaja hundeeffama humnoota ittisa biyyaa Itoophiyaa waggaa 118ffaa irratti taasiseen dubbatee kan jiru. Diinonni keenya waggoottan 60 hanga 70 ulaa galaanaa keessaa akka baanuuf hojiiwwan hojjechaa ture jechuudhaan kan dubbate hoggaa ta'u nuti ijoolleen keenya
fayyadamummaa ulaa galaanaa akka tahaniif kunis irratti hojjetamu akka qabu eera. Haa ta'u malee abbaan ajandaa adda addaa Itoophiyaa irratti qoruudhaan hojiiwwan Itoophiyaan ulaa galaanaa hin qabdu jedhu seenumaan ummatoota diina keenya tahan jechuudhaanis dubbata. Humnoota ittisa keenya jabeeffachuudhaan misooma keenya saffisiisuudhaan ulaa galaanaatis ni arganna jechuudhaanis miidiyaa biyyattii kanneen garagaraa gabaasa turaniiti jiran. Ajajaan humna waraanaa Itoophiyaa Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa haasaa isaanii tibba kana keessa taasisaniin diinota warraa jedhanii maqaa dha'uu baatanis dubbii kana dura dubbatamaa ture keessaa Masrii duraanuu qabee diina Itoophiyaa akka ta'es eeraniiti jiran. Masrii diina ganamaa Itoophiyaa akka taates ni eeramaa kan jirudha. Yeroo ammaa kana Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa Eertiraan erga fonqoltee galaanarraa akka fagaattu kan nu goote hoggaa ta'u TPLF dabalatee humnoota siyaasaa Itoophiyaa keessa jiran jechuudhaan dubbata. Qondaalli waraanaa ol aanaan birootis dhimma ulaa galaanaa kana ajajaan olaanaan Liiz Jahaffaa Meejar Jeneraal Birhaanuu Xilaahuun eebba loltoota margaa xoolaayitti eebbifame kanarratti argamuudhaan galaanni diimaan qabeenya keenya jechuudhaanis beekamtii abbummaa ulaa galaana biyyattii keenya ni arganna jechuudhaan dubbata. Qondaalonni waraanaa Itoophiyaa dhimma ulaa galaanaa kana keessumattuu dhimma ijoo taasisuudhaarratti kan argamanidha. Muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmad buufata galaanaa argachuudhaaf dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuuti jechuudhaanis yeroo dheeraa dura dubbatee akka tures kan kana duraas ammoo miseensi ittisa Itoophiyaa Daayirektareetii hariiroo alaa fi tumsa loltummaa Meejar Jeneraal Tashoomaa Gammachuutis sababoota amansiisoo afur Itoophiyaan ulaa galaanaa ittiin argachuu qabdus ammaan dura eeree kan turedha. Sababoonni kanneen keessaa tokko hariiroo seenaa Itoophiyaan ulaa galaanaa waliin qabdu ta'uudhaas kaasaniiti jiran. Walitti hidhamiinsa seenaa qabaachuudhaas eeraniiti jiran. Galaanni diimaa asab kan ture asab ammoo beekamtii ofiitiin of bulchaa akka tures eeranii kan jiran. Meejar Jeneraal Tashoomaa Gammachuutis itti dabaluudhaan seenaa qofa osoo hin taane seera idilaa addunyaa nu eeggamu qaba, addunyaan nu deeggaru qabdis jedhee kan jirudha. Jeneraalli kunis Itoophiyaan galaana diimaa irratti dhiyaattee akka jirtu seera idilaa addunyaatiin kabajamu qabna jechuudhaan dubbata. Jeneraal Tashoomaa Gammachuutis haasaa isaa isa sadaffaatiin ammoo kan kaasan hoggaa ta'u yaaddoowwan keenya itti dhihaannee qolachuudhaafis ulaa galaanaa kunnu barbaachisa jechuudhaanis dubbata. Inni dhumaa ammoo Itoophiyaan Afrikatti biyyoota guddoo fi ulaa galaanaa hin qabne waggoottan 30 dura yeroo Eertiraan walabummaa isii argatte irraa fuudhamte waan taateef ulaan galaanaa keenya jechuudhaanis dubbatee akka ture kan yaadatamudha. Kunis ulaan galaanaa nummalti jechuudhaanis humni waraanaa kanneen garagaraa dubbachuu irratti argama. Waggoottan kurnan lamaanitti siquudhaan Gaazaa to'achuudhaaf uummanni Filistiin miiliyoonaan lakkaa'aman caalaa bulchaa akka ture akkasumas humnoota Israa'el dura dhaabbachuudhaan falmaa akka ture kan yaadatamudha. Yeroo ammaa kanattis Hamas humna meeshaa inni hidhatee hiikkachiisuunis ulfaatee kan jirudha. Karoora nagaa qabxiiwwan 20 Tiraamp gabbaase kanaan booda onkololeessa 10/2025 irraa eegaluudhaan waliigaltee dhukaasa dhaabuu irra waliigalamee akka ture kan yaadatamu hoggaa ta'u Israa'el haleellii isii itti fuftee akka turtes ni yaadatama. Haleellii itti fufuun kunis qabxiiwwan 20 Hamas meeshaa hiikkachuuf qabu sanis diigee akka jirus xiyyeeffannoo guddaa laatee akka jirus ni eerama. Humni Israa'el qofa osoo hin ta'iin hidhattoonni Hamas dandeettiiwwan ofii qabaachuu isaaniitis addunyaa yeroo ammaa kanatti agaraati jirti. Hidhattoonni faallaa isaaniitiin haguuggachuudhaan daandiiwwan Gaazaa irratti bahuudhaan namoota faallaa isaanii jiran rukutaa jira jechuudhaan miidiyaan garagaraa eeraa kan jirudha. Hamas dhiyeenya kana qaamota gargaarsa namummaatiin wal dhahuudhaas himatamee akka tures BBC'n himee kan jirudha. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii gareewwan qindoominaa gargaarsa namummaa hatattamaa irratti bobba'aa jiran irratti himata banee akka tures ni yaadatama. Qabxiiwwan 20 karoora nagaa Tiraamp tarreeffaman keessaayis Hamas hidhannoo isaa hiikkachuu, hidhannoo isaa hin hiikkanne, Gaazaa akka gadhiisuu fi akkasumas humnoota nagayaa eegsistootaa fi akkasumas tasgabbii idila addunyaa aangoo akka
dabarsanis qabxii ijoo akka ta'es ni eeram. Trump yeroo karoora nagahaa labse kanatti hanga waliigaltee dhukaasa dhaabuu irra gahanitti Hamas irratti dhiibbaa ciccimaa godhaa turuun nageenyaa fi tasgabbii Hamas dhabamsiisee ture jechuudhaan eera. Erga onkololeessa 13 bara 2025 Israa'el imala guyyaa 3 booda garuu Hamas irra deebi'uudhaan cimsaa akka tures eere kan jiru. Hamas ummata Gaazaa ajjeesuu itti fufee kan jiru hoggaa ta'u nutis ajjeesuu hin dhaabnu jechuudhaanis gara Israa'eliinis dubbataa kan jirudha. Uummanni Gaazaa waraana waggaa lama gaggeeffamaa jiru lubbuu fi akkasumas buqqaatii fi barbadeensi guddaan irratti taasifamee akka ture eera. Erga Hamas onkololeessa 7 bara 2023 Israa'el irratti haleellii raawwattee namoota 1,200 ajjeestee booda kanaan boodaas Israa'el hanga ammaatti haleellii Gaazaa keessatti gaggeessaa jiruun Filistiimoota 68,000 caalu ajjeesuudhaas ministeerri fayyaa Gaazaa Hamas dubbate kan jirudha. Jiraattonni Gaazaa, hojjettoonni, ogeeyyoonni seeraa fi akkasumas dureewwan Hamas keessa jiran akka BBC'n dubbisetti Hamas yoo hidhannoo hiikkatee eenyummaan isaa ni dhabamti yaaddoon jedhus jiraachuudhaas eeran. Hamas faana kana akka hin hordofnes kana caalaa gareen kun dubbachaa kan turan. Qondaalonni duraanii Filistiin Mikaa'el Milishaayit namni jedhamu dhugumatti Israa'el garee Hamas jedhu kana akka barbadeessu itti hin amannu jechuudhaan dubbata. Bakka Hamas keessatti humna qabu Gaazaa keessattis humna cimsachuudhaafis itti fufa jechuudhaan dubbata. Aangoonni Hamas siyaasa biyyattii keessatti karoorri Trump akka hin hojjennes eeree kan jirudha.